Waaw! Kennaan kun kan tanitti hilmaamtu maqaa isaallee isin himuun hin barbaachisu hin beektu jedhee waan hin yaaduuf jechuudha. Kennaan kun naman baay'ee jaalladhuuf kabaju qaalii irraa naa ta'e jechuudha. Obboleettii biyya hambaa Dubaayii jirtu. Nan gammadee. Hi guys, nagaa faraarrii jaalalli waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamuuf jaallatamoo hordoftoota koo akkam jirtu? Fayyaa nagaa keessanii galata waaqayyoo. Ani nagaadha. Waaqayyoo inni nagaatti hunduma keenya eege maqaan isaa ulfaatu jecha. Baga gargaaramtanii eegamtanii har'a geessan isiniin jedha. Har'a ga'uun waan salphaa miti. Sababni isaa waaqayyootu nu gargaare malee beekumsaaf dandeettii ittiin maayikiroo sekeendii gara daqiiqaatti jijjiirrachuu dandeenye tokko illee hin qabnu. Garuu waa waaqayyo gara keenya ta'eef as geenye jirra. Anis waa waaqayyo na gargaareefan viidiyoo kana waraabuu danda'e. Isinis waa waaqayyo isin gargaareef viidiyoo kana ilaaluu dandeessan. Kanaaf baay'ifnee gooftaa galateeffanna. Baga har'a geessan isiniin jechaa. Har'a immoo baay'ee gagammadeen fuula ifeen viidiyoo isiniif waraabuu dhufee akkuma isin argitan jechuudha. Sababni isaa nama baay'ee jaalladhuuf kabaju tokkotu sarpiraayiz na godhee gammachuu koo akka kana ol kaase jechuudha. Nama jaallatan irraa waan hin yaadne tokko argachuun irraa jifachiisa. Nama jaallataniituma waan irraa yaadan argachuun nama gammachiisa. Waan irraa hin yaadne tokko immoo argachuun hammam akka nama gammachiisu kaa isinis sarpiraayizii ta'aati akka kanatti gammadaan isiniin jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf kanan gammadu waanan kennaa amma kana ga'u argadheef osoo hin taane hiriyyummaan ishii baay'ee waan na raajeffachiiseefanii gammade jechuudha. Baay'ee yoon ishii jaalladhe hiriyyaa boru akka waliif taanu yoon beekeyyuu kennaa amma kana ga'u irraan argadha jedhe waan hin eegneef borummoo waantan irraa eegu kamiyyuu akkan hin dhabneen caalchisee abdadhe jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi obsee nanaa fi bu'aananii yuutuubii irraa argadhe hiriyyootan karaa yuutuubii argadhe kana keessaa ishii tokkodha. Baay'een keessan karaa yuutuubii wal barree baay'een keessan immoo karaa iimoo, karaa teelegiraamii, karaa miidiyaa garaagaraatii wal barree haa ta'u hunda keessanuu baay'een jaalladha. Baay'een kabaja. Waaqayyo nu gargaaree carraa biyya keenyatti gallee wal arguu argachuu nan hawwa jechuudha. Turtiileen galee kana keessatti namoota muraasaa qaamaan kan wal agarree jira. Bakkeetti illee kan wal agarree jira jechuudha. Isinis immoo waaqayyo isin gargaaree galtanii karaa itti wal arginu haala mijeeffannee hiriyyummaa keenya cimsuun jaalala keenya fiixaan baasuun nutti jira jechuudha. Kanaaf obsee koo irra deddeebi'ee maqaa kee dubbadha. Akkasumas illee hordoftoonni koo piroofaayilii ishii as isinii kaa'a. Maatii kan hin ta'iniif maatii ta'aafiin isiniin jedha. Obseen nama jabduudha. Nama fira beekuudha. Hiriyyaa jabduu taasifadhaa isinillee isiniin jedha. Akkasuma immoo iddoo jirtanitti hiriyyummaa walii keessanii cimsaa. Jaalala waliif qabdan kennu akka kanatti walitti agarsiisaa. Jaalalli maal akka ta'e natti agarsiiste obboleettii koo obseenii. Sababni isaa jaalalli of kennaa. Waaqayyoo tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallateedha macaafni. Kanaafi isinis xiqqaadha guddaadha otoo hin jedhiin qixa jaalalli isin waliif qabdan isin yaachiseen jaalala walii keessaniif yaadannoo tokko godhaa. Akka onnee walii keessaa hin bannetti, akka ija walii duraa hin bannetti. Tokko biyya galanii akkaataa itti wal argan mijeeffachuudha. Biyya hambaa taa'anii bilbila biyya hambaatiin sa'aatii 24 onlaayinii fayyadamuudhaan
haasaa dheeraa walitti haasofnee viidiyoo walii laayik sheer koomentii gochuudhaan jaalala waliif qabnu walitti agarsiisuudhaan qofan xumuramu jaalalli. Biyya illee gallee sadarkaa jiraannuuf biyya jiraannutti waaqayyo nu gargaaree hiriyyaa waliin gaariif yaraa gaddaaf gammachuu walii dabarsuu waaqayyo nu haa taasisu. Ana akka kootti dhugaa dubbachuudhaaf hiriyyoonni biyya hambaanaaf qaaliidha. Maaliif iddoon itti nama nagareeditti iddoo itti sagalee nama biyya koo yookiis afaan biyya koo dubbatu dhaga'uu hin dandeenyetti waaqayyo haala nu mijeesse karaa onlaayinii kana namoota jajjaboo namoota qaqqaalii akkanaatiin waanan wal bareef hiriyyummaa isaanii buusuu hin barbaadu. Asumaan ammayyuu karaa miidiyaa garaagaraa kan wal barre dhugaa dubbachuuf hiriyyummaan keessan anaaf iddoo guddaa qaba. Laayikiif koomentii keessan qofan lakkaa'atoo hin taane boru akkamitti namoota kanaan wal agarra akkamitti hiriyyummaa keenya cimsina isa jedhu keessa koo jirtu jechuudha. Kanaaf isinillee hiriyyummaan keessan onlaayinii irratti nafiin qilleensa irratti nafiin jaalalli keessanii gaddaaf gammachuu keessatti kan wal bira dhaabbatu haa ta'u isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf obboleettii koobseen qaamaan biyya kana jiraattee cidha koo irratti argamte yoo gammachuu koo faana hirmaachuu baatteeyyuu qixa ishii danda'ameen jaalala naaf qabdu ibsuudhaan gammachuu koo keessaa hirmaattee anallee gammachiistee jirti. Waaqayyo anas na gargaaree ishiis gaa'ila ishiitiin ga'ee nama gammachuu ishii keessatti ishii bukkee dhaabbatu naa taasisu. Amma otoo obseedhaan cidha godhattee kennaa kana caaluyyuu godhee fi bidira waan irraa qabuuf jechuu dandeessi. An garuu waan xiqqoo amma kana geessu otoo naaf gootee bidira irraa qabaaf osoo hin taane namni kun jaalala addaa naaf qabdi jedhee waan yaaduuf iddoo addaa horadheef jechuudha. Kennaan xiqqoon qabu hanga barbaade haa ta'u yaadudha murteessaan. Jaalalli jiraannaan wanti namni siif godhe sadarkaa hin qabu. Ani immoo obboleettii koobseen kennaa amma kana ka'u naaf goote maqaa ishee ol kaasaaf osoo hin taane waadaa duratti qabnu sanaaf amanamtu akka taate natti dhagahamti. Angas haala hin mijanne keessa dhaabbattee biyya hambaa keessatti jechoota ishiitiif kan amanamte boru gaafa biyya galte hiriyyummaan ishii nama akkamii taa'isa jedhu keessa kootti iddoo bal'aa horatte isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf karaa kana qofa otoo hin taane obseen eegan biyya galeellee yoon onlaayinii irra jiraadhes yoon jiraachuu baadhes na hordofuun maalirra jirta eessa jirta jechuun hanga ammaatti nama yaada koo beekudha. Baay'een keessanillee akkasuma dheetananii isinillee akka waliin daganne sumaan dhaamsa isinii dhaama jechuudha. Yoo garaa wal bira jiraate obboloota koo wanti nama daangessu hin jiru. Amma obboleettii koobsee qaamaan dhufuu daangesse malee jaalala naaf qabdu naaf ibsuu hin daangessine. Kanaaf isinillee jaalala waliif qabdan yeroo hundumaa ibsuudhaaf tattaaffii godhaa. Yaadaan wal bira dhaabadhaa. Amma danda'amnaan qabeenyaa wal bira dhaabadhaa. Yaadannoo akka kanaa waliif godhaa. Hiriyyaa waliin daganne waliif ta'a isiniin jedha. Biyya gallee haalli nuu mijatee hiriyyoota keenya duriitti deebinee nuti wal dhiisuun nutti hin jiru. Yoo gadi buunes yoo ol kaanes jaalalli lafa onaa sun nutti dhagahamee walaa barbaannu. Walaa yaannu waliifis yaannu isiniin jedha. Obboleettii koobsee koomentii keessaniin naaf eebbisaa. Jaalattee waan naa gooteef waaqayyo gooftaan immoo jaallatee si haa eebbisuun isiin jedha. Baay'ee naaf galatoomi. Mana koo keessatti laphee koo keessatti iddoo qabdaa. Nama immoo jiraatee bidira kee deebisu naa taasisu. Isinillee gaa'ilaan si haa ga'u isiin jedha. Hunduma keessan nan jaaladha. Naaf eebbifamaa naaf galatoomaa isiniin jedha.